Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanela keenya chaanela Saxan Hud jedhu bannee turre. Saxan Hud irraa karaa Galaan Hud jijjiirree waan jirruuf chaanela keenya kana akkuma beekamu subscribe, like godhuudhaan uummatni daawwadhaa isin jenna. Viidiyoo tokko kan irra gadhiifamanis ni jiru. Sanis akka nu daawwattan gamanumaan isin beeksisuun barbaadaa jechuudha. Akkasuma wajjin telegiraamas Galaan Hud jedhamee kan jiru jira. Yoon nu godha uummatni daawwadhaadha. Waan adda addaa kan soomana kana booda qabannee irratti dhufaa jirru baay'ee jira. Hojiilee adda addaa jechuudha. Saniifuu nu eeggadhaadha. Haala gaariidhaan wal maddii haa dhaabbannuun isin ja'a. Asumaan chaanela keenya Mustefaayin Kombeehud Nagoo Shaw viidiyoo babbareedaa adda addaatu jechuudha. Hojii amma duraa kana irratti gadhiifaman jira. Sanillee akka seentanii dhaqxanii nu daawwattan gamanumaan isin beeksisuun barbaada. Nagaan naa jiraadhaa. Nagaan naa tura.